keessa kana turuuf jiisee jira garuu jiisuun hin barbaachisu ture. Ana waan fedheefi eegas booda maal goonaa kasala keenya qabsiifannaan dhugaa dubbachuu fi gizee waa hojjedhu sa'aatii booda eegala jechuudha. Dalagamee lafa xiqqoo ta'ee jedhanitti hin tolu lulluuqii fi kanaaf sa'aatii 9 booda hojii kan eegalu gizee kamu yoo biddeena tolchin malee yoo biddeena tolchee malee jechuudha waan hojii kaawwan sa'a 9tti ni eegala. Akkuma argitan kana kasala qabsiifnee kasalli qabatee distii duwwaa irra kaa'ee saniin booda gumaan kasala qabsiisee kanneen jedhu waa bishaan keessa turuuf malee sa'aatii walakkallee hin gahu. Kun ammoo mazafazzafee irrumaa dhiqee durarraa dhiqee bishaan tokkoffaa gajjissee bishaan lamaffaa keessatti dhiyeessee jechuudha. Ammaan kanatti naqaa yoo zayitii noo'e siimboo zayitii maa distii jala qiccaa maaf akkas goota warri naan jettan tokkoffaa distiitti hin qabatu. Yoo akkanatti gootan jechuudha. Wanni kunis dafee bilchaata akkasumas distiitti hin qabatu inni guddaani. Saniin booda bishaan ho'aa akkanatti eega waliin geenneen booda bishaan ho'aatti ol guunna jechuudha. Bishaan danfaa gara biraatti danfisee lafaa qaba. Eega akkanatti sirriitti waliin geenneen booda kun ajjaadha. Daqiiqaa muraasa keessatti bilchaata. Garuu daqiiqota bilchin daqiiqota sana sun ta'in sa'aatii 2 ni bilcheessan jechuudha. Shorbaa kanas yoo tugguu ta'e amma sa'aatii 10 akkasii. Kanaafuu ammaan tana kun haala kanaan bishaan danfaatti qinceessaniin booda kara hojii itti aanutti deemne jechuudha. Hordoftoota kanaaf hundi keessanii viidiyoo fi laayik sheer gochuuf hin dagatina. Akkasumas kan namoonni meeshaa biraa qabdanii inshaallah isiniif ergaa jira. Rabbiin na gargaaree alhamdulillah. Asitti immoo kukisii bukeessinaa waan namatti godhe suni ershoo sukkaara dimbilaalaa fi xuqura zumuudii yookaan absuuda gurraacha daakkame saniin booda hanqaaquu lamatti godhe kanuma jechuudha soogidda. Saniin booda sirriitti dhoofna. Aananii fi zeetillee itti galchuu dandeettanii dirqamaa miti jechuudha. Kanaaf amma kanneen itti godhe sukkaara soogidda dimbilaala daakamaa akkasumallee irshoodha. Saniin booda hanqaaquu lama haga nuugaa'uutu akka inni bukeessinaa baay'isuun hin barbaachisu isiniin jaa hordoftoota kiyyaa akkamitti akka dabarsinu kaa'adha. Hojii hojiin baay'ee akka ulfaata dhugaa rabbi. Ani sa'aatii booda dalagaa manaa haa dalagu malee ganama haga sa'aatii booda dalagaa onlaayiniitiin dalaga jechuudha. Kanaafuu hedduu dadhabaa osoo dalaguu baadhaniitti tola baay'inaan garuu dhugaa dubbachuuf yeroo hundan dalaga jechuu kiyyaa miti alhamdulillah nama na gargaarullee nima qaba. Haa ta'uutii sa'aatii guutumaan guututti ka onlaayinii irratti illee hin dabarsu. Garuu ganama sa'aatii kamuu hojii onlaayiniitiin biiziidha jechuudha. Akkasiin hin jawaa warri meeshaan keessan maatii bira isinii ga'e illee akkuma jirtan warri bira isinii ga'e illee ni jirtanii kanaaf inshaallah isinii ga'a jedheeti yaada. Kanaafuu si keenya bukeessinee shunkurtii kunjifachuutti jira akka waxii jechuudha. Kanaaf bishaan kana keessaa gajjisinee bishaan qulqulluu itti deebisna. Saniin booda ittollee haga tokko ni hojjanna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf galgalamee koomentii barreessa namni waa nyaatan jirtanii jechuun biddeena waxiin yookaan ittoon galgala waa luluuqatanii wanni garaagaraa waan akka jechuun wanta luluuqiif dalagamu jira mire isa eega fayyadaman booda ani fi kiyyaa biddeena waxiin hin fayyadamu jechuun ni danda'ama. Gaaf takka ta'e malee jechuun yooma isaan namoonni jedha shoorbaa dhuganii waan biraa waan akka saambusaa kuukisii muuzii uumama kana gizee fayyadaman. Kanaafuu namni mara keenyatti nyaata hogas mara hin jiru. Haa ta'u wadhameen ni dalaga subii dalagurra. Akkanuma akkuma argitan kana shunkurtii kana akka maashinitti tolutti akkanatti babbaqasutti jira. Maashinitti xiqqoo waan taateef jechuudha. Garuu maashina gurguddallee yoo ta'e bakka lamatti akka saddaan babaasuun hin barbaachisaadha. Meeshaa osoo inni hin badin fooniidhaan haala bareedaa ta'een qabachuun barbaachisaadha. Isiniin jedha itti aansuun qullubbii adii tanasuma goonchifaadhaa zinjibila qullubbii adii shorbaa itti gagaluu fi kawaxillee bakkuma takkatti faqa waan ta'e jechuudha. Asumaan itti fufee kuujisa jedheeti. Akkana isin jaa hordoftoota kiyya namoonni meeshaa mana keessaa ni gaafataa jirtan inshaallah viidiyoo kaleessatti irratti illee isinitti warri keessan natti bilbiltan. Rabbichiin nu haa ga'u ramadaanaan booda isiniin jeetiin jira meeshaa manaa warrinaan jettan firaashallee warrinaan jettan orderiin fudhadhu ayyaanaaf hin ga'u jechuudha. Warri firaasha na gaafataa jirtan hagamma turtanii kanaafuu guyyaa 4 jirtu sana keessatti hin ga'u jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaafuu ramadaana booda inshaallah eegasii kunoo shunkurtii sana lakkaa isa daannee deebinee jirra. Eegasiin booda shunkurtii keenya daakkannee cinaa hin daanne cinaa daakne malee kaafees irra deebinee daannaa ammaan tan ammoo ibidda sirra qabsiisa. Dhugaa dubbachuu fi midijaan kun na fayyadeera haa ta'u garuu amma hedduu nama rakkisa bubbeen qilleensi ni jira waan ta'eef baay'ee na rakkisa ibiddi jala hin dhaabatu.
haa ta'uti immoo ibidduma irratti godhuu waan barbaadeef isuma irratti godha jechuudha. Akkasumatti miisiin xaroo kanaa kan jala goonee qabsiisnaa ibidda keenya. Asiin shoorban keenya nu bilchaataa jira. Kuukisii immoo bukeessinee hagenne bokaa'utti asiin immoo waan biraa hojjenna jechuudha. Shunkurtii daakkannee finne isaan kun akkuma argitan kana distii urraatti tanatti hin godha. Distiin tuni akkuma yabbinne qabdu yoo ibidda irratti hojjetan ni gurraachatti. Keessatti illee hedduu qaawwanni taati. Adii taateen turtu jechuudha. Keessisiitu ni jijjiiramti. Garuu maashaallaadha. Ani diqqollee guddoollee tanaa gadillee ni qaba jechuudha. Baay'ee itti fayyadama isitti. Kunoo maashaallah argitanii shunkurtii gizee tokko daaketti naqee jira. Irra deebi'ee ammallee yeroo lammaffaatiif daakee kunoo akkuma argartan kana itti baasa. Ibiddi baay'ee na rakkisa. Viidiyoo irratti ni argitan jedhee yaada ibiddi akka ta'aa jiru. Bubbeen hedduu qilleensuma jechuun gibbima keessa garuu hedduuma keessa baay'ee qilleensa qaba. Ani immoo kushiina haaraa onneen jedhu kanuma irratti hin fayyadama yookaan istoofii irratti jechuudha. Ittoo kana immoo waan ibidda irratti dalaguu barbaadeef akkasumatti yaa danda'eetummaan itti fayyadamaa jira. Amma immoo diqqoo irraa fi ammas isiitan ammoo waan biraatti dalaguu edaa tanallee ni daaka. Maashiniin tun diqqoo waan taateef malee osoo kaan ta'e bakka takkattuu ni daaka waan nama daakee kana kiiloo 4. Maashiniin amma isin bitaa jiru ka shunkurtaa sun jechuudha. Ka kiiloo 4 sun gizee takkaan ni daaka nama bakka 2-3tti tadaake tana jechuudha. Tajaajila sanii turtee jirti. Osoo isin hojjettu kabiraa fayyadamuun nama barbaachisu jedheetumaan malee baay'ee diqqoodha. Akkana isinin hordoftii kiyya shunkurtiin kennaa gabilchaatu waliin nahaa asiin shoorbaa laalaa. Gara sininne kaameraa duubaan waan biraa dalagaatiniini kana qofaa miti ka dalagutti jiru. Sa'aatii 9tti hojii eegalu jechuun sa'aatii 9 sa'aatii meeqa qaba? Sa'aatii 3 qaba. Sa'aatii 3 kana keessatti waa hunda waliin gahuu qaba jechuudha hojjedhee. Kanaafuu asiin kaameraa kanaan asiin argitan kana malee waan biraa kaameraa duubaan kan hojjetaa jiru jira. Akkan isin hordoftii kiyyaa ibiddi baay'ee na rakkisa saaluma kanaan kunoo shunkurtiin keenya bilchaatutti jira. Haganni bilchaatu asiin immoo qullubbii adii fi zinjibila keenya quuncisee ni faqa. Maashaallah kunoo bilchaatee jira shunkurtiin isinitti mul'ata jedheetii yaada. Kanaafuu egaa shunkurtiin bilchaate zeetiitti godhu zeetii xiqqoo itti godhuu barbaada. Kunoo zeetii xiqqoo itti godhuu barbaada jechuudha. Nama cufa waan ta'eef namni sooma oolee zeetiif barbaree yoo itti baay'isan namatti hin tolu namallee hin nyaatamu jechuudha. Ofii kiyyaa argeera. Noormaalii akka gizee kaaniititti ittiin godhu zeetii maaliif nama hin nyaatamu waan ta'eef jechuudha. Akkasumas foon illee wanni qaba adii qaba. Kanaaf xiqqoomatti godha. Sagalee irraa balleessee kan duraa jechuudha amma irratti jira. Akkasuma immoo wanni ispiidii akka isin hin ifannee fi itti dabalee ariifachiise. Maaliif viidiyoon kun yoo xiqqaate sa'aatii 2 akkas ni waraabama. Sa'aatii 2 gadhiisu jechuun eenyumtuu hin laalu. Kanaaf ariifachiise jechuudha gizee edit godhu. Editii gizee baay'ee godhuun hin barbaachisu garuu viidiyoo gabaabsuudhaaf editii fayyadamna malee. Editii gochuun sa'aatii namarraa fudhata. Sa'aatii viidiyoo kana osoo isin biratti gadi hin dhiisin dura ofii kiyyaa ilaaleeti waan asirraa jechuun sa'a tokko rabbamee sa'aatiin tokko gadi hin dhiifamu irraa murama jechuudha. Kaanitti ariifachiisanii kanaafuu akkasitti hubadha. Yoo isinitti ariifate asitti qullubbii kana bakka 2 qoodee kaan shoorbatti godhee kaan ittoo boodarra itti godha. Kanaafuu amma shoorbaa keenya sukkaarallee itti godhanne qullubbii adii wajjin immoo soogiddi waan jiruuf amma ittiin godhu kan ammoo booda itti godha jechuudha. Waxitti foon asitti kun akkuma argaa jirtan kana ciramee qophaa'ee jira. Asitti immoo suuguun keenya maashaallah haala bareedaa ta'een nu bilchaatee jira jechuudha. Kanaafuu ammaan tana foon itti galcha. Suugoon kun bilchaatee jira sa'aatii tokkoof akkas wayirra turee jira jechuudha. Viidiyoo dhaabaa waraabna waan ta'eef akkana isin jaa. Kanaafuu ammaan tana foon kana bakkuma takkatti dhiqe dura kanaaf amma lafee fi foon addaan baasne dursinee lafee itti galchina jechuudha. Hordoftoota kiyyaa ramadaanni akkamii isin bira dadhabbiin dalagaan maal fakkaata isin jaa. Egaa nu bira sumaan jedhu alhamdulillah isin jaa xiqqoo takka bizii ta'uudhaaf hojii wajjin ramadaan hojiin xiqqoo ulfaatus alhamdulillah. Kunoo maashaallah tabarakallah suuguun keenya nu bilchaatee jira hedduu namatti tola. Ammaan tana kunoo timaatima itti godha. Timaatima dura ittiin goone waan ta'eef timaatima itti godhee xiqqoo eega tureen booda lafee itti galchaa jechuudha. Sa'aatii haga irra turuu qabu irra turee sirri bilchaatuu qaba suugoon akka nama hin gubne. Kanaafuu ani irra tursiisee jira. Ammaan tana lafee itti godha. Distiin garuu xiqqoo natti dhiqqaatte haa taatu distii natti hojjetu waan barbaadeef kunoo maashaallah tabarakallah foon ganaa ittiin naqamne isimatti hin dalagaa jechuudha. Aga tokko bilchaatee gadi hir'ataa deema waan ta'eef kunoo ammaan tana lafee naga tokko eega bilchaateen booda foon kana itti galcha. Maashaallah kunoo
akkuma argaa jirtan kanatti foon itti galcheetiin jira. Saniin booda itti qadaannee gara dhumaatitti walitti deebina jechuudha. Hordoftoota kiyyaa ammoo naaf mi'eessituu fi soogidda qofa itti godhuudha gara dhumaatirra. Asitti immoo gara dhumaatti saambusaa maramee dura firiijii keessa ture wayiitu jira xiqqoodha taatu isii tabbasee saniin booda kukkisii saniin mootu gareef bukeesse isinitti agarsiine malee ciree qopheessee jira. Kunoo saambusaa tana firee muraasaa ni geetti. Eegasii irraan baasee jira. Mantara kukkisii keetti naqaa. Kukkisiin kun xiqqoo isin jalaa gubatee maaliif ibiddi sirriitti jala naqee jechuudha akkanaan daddafu jedhe. Saambusaaf bareeda garuu kukkisii xiqqoo ni jarjarsa. Haa ta'uti akkuma argitan kana akka tokkoffaa jala gubatee jira. Garmalillee badaa osoo hin taane kukkisiin suuta zayitii tasgabbaatti waan bilcheessine yookaan xalxal jedha yookaan gubata jechuudha. Akka akkas hin taane akka tokkoffaa akkas ta'een booda qaawwamaan dajaa cufee ammaan tana geessee jira. Kun immoo kan itti naqee onni irraa kaafee saambusaa caafi irraa kan muramu sanii asitti immoo distii keenya waliin dhaannee soogiddaatti goona yookaan ashabootti goona akkuma argaa jirtan kana. Egaa hordoftoota viidiyoon kee kana fakkaata ittoo gisee wanni itti godhu isinitti agarsiisne mi'eessituu itti godhu isinitti agarsiisne gara muuzatan jedhee yaada. Gara dhumaatirra juusii muuzaa fi teemira irraa hojjedhee muuza teemira aannan saniin booda kunoo luluqiin keenyarraa kana fakkaata maashaallah tabaarakallaa jedha. Egaa viidiyoo biraatiin inshaallah agartanii waxiin wanni ittiin ba'an zayitiin beekaatumaanii hedduu namatti tola. Haala kanaan dabarsineeti jirra. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kanumaan raawwatee jira hordoftoota kiyya. Viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebina. Hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessan ulaa halkan keerii isiniif haa ta'u qulqullina sagaleetiif dhiifama asumaan du'aa inaa godha. Baay baay.